Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fiigan kam nagaa jirtu buloota kiyya nagaa fayyaa keessanii isiniin jedha maasha Allah tabaarakallah. Jaalattiin kun sapiraayizii nu godhani waaw maasha Allah tabaarakallah. Dhugaa rabbii hedduu namatti tolanii baay'ee tokko na dinqisiisan dhugaa rabbii. Jaalalli isaanii dhugama ta'e namni hedduun isaan turanii jennaan soballee ka jedhanii namaan ol morme namee qakamtu jira isiniin jedha obboloota kiyya. Waaw garuu odoo biyya kaayiroo san keessaa dafanii gara Ameerikaa kutanii sargii isaanii eenna ka'amu hin jarjarillee hin afarsinillee deemuu eda jetteellee achuma geette kaashittiin goobas. Hamzaallee akkasitti qabbalee jarri akkana waliin maramtee jaannata addunyaa keessa seente isiniin jenna. Waaw addunyaan isaan malee hin jirtu hadha. Akkasii wallahi baay'ee nama gammachiisanii waaw baga gammaddanii horaa bulaa deebanaa harrii waliin buqqifadhaa isiniin jenna. Bakka guddaallee waliin gayaa kaayiroo keessallee ba'aa gara Ameerikaa. Deemaa isiniin jenna yaa Aashittiif Hamza dhugaa rabbii. Facebook irra nama hedduutu poostii godhaafii jira. Barreessuufi jirani. Anillee akkuma tasaa arge. Silaanis qaata gadhiisa. Yeroo sanatti mijoofnee halkanuma kana kan isaan gadhiisanillee jechuun amma yoo ta'e sa'aatii 2 erga gadhiisanii anis viidiyoo kana yookaan amma gadhiisaa yookaan boru ganama gadhiisaa. Wallahi baay'ee na dinqisiisanii shuutima jedhan sana achi hidhatte kaashittiin. Wallahi akkana jaalallee qilleensarraan walitti haasa'anii qilleensarratti wal sinsinnii wal buusanii wal hin hambifne isaan lachuu galmaan ol ga'anii waaw wallahi maasha Allah tabaarakallah. Rabbiin warra jaalala abadi isaanii haa kennu. Innillee akkuma isiin qaalii isii guuttee fi obboleettii fi tajaalattu biyya keessatti silaa akka biyya ofiititti keessa utaaltu keessaa baatee isa bira dhaqxee nama wallahi akka haadha ofiititti akka ilma ofiititti akka jaartii ofiititti waa hunda isii ta'ee fi abbaa ta'ee fi haadha ta'ee fi jaarsa ta'ee fi obboleessa ta'ee fi nama ofi qabu rabbi isaa godhu. Wallahi obboleettii isii takka wajjin addaan hin ba'an jechuudha. Miidiyaa kanarratti illee asittiin tun nama yaanee cimtuu ho'iiti hin beeksifti galaallee hin deebi'anii obboleettii wajjin amma kun obboleettiin isa adda bayanii jaalalli tun waan nama hin goone hin qabdu maatiin adda nama baafti. Abbaa warraa filatan kaadhumarraa wanni godhan hin jiru. Abbaa warraa jechuun jireenya namaa jechuudha. Bultiin hoo hin jiraanne wanni hunduu hin jiru. Gammachuun akkuma fedhes taanaan bultii keessa jira. Dubartiin tanuma nyaabaati. Warris jaalateef akka dhiiraattis laaleef ol kaayatu hin danda'u. Wallahi baay'ee nama gammachiisanii. Rabbiin biyyattii san keessallee biyya guddaattitti rabbi isaan haa fidu. Sargii isaanillee rabbiin haga xiqqoon nu argisiisu isiniin jedha. Garuu akkana wal ziyaaraniitiin sargii malee walitti akkana hafaniire. Morka namaatiifuu sargii godhachuu isaanii dirqama. Amma sargillee gadi baasanii sargii isaanillee gugguutii jedhan saniin eennas isiniin jedha. Hamzaalleen waadaa guutanii argaman isaan lachuu wallahi billahi. Akkuma isaan waadaa guutanii isiillee waadaa guuttee asii isa bira deemte kanatti innis waadaa amaanaa warra isii amaanaa ummataa waa hunda baatee kan namni isa eegu walitti haadha manaa ofii tanaaf qaalii ta'ee argamuu qaba. Qaalii ta'ee isiillee matarra baadhu wallahi qaalii tiyya jedhii jiraachifadhu siin jedhamsa. Wallahi hedduu namatti tola. Isiillee asii kaatee achi dhaqu warra ofii gattee Dubaayin keessa tura akka biyya ofiitti ganama galgala galaa deebiti. Akkasii wallahi
Hay abbaa manaa ofii kana jechuun wallaahi maatii ofii irraa nama baasaa jaalala jechuun. Rabbiin wallaahi umurii dheeraa isaan wajjin isaan haa jiraachisu. Warra olii horuu, warra olii buluu, warra arrii diimtuu waliin buqqifatu ka jedhan isaan haa godhu. Akkuma dura isiin qaalii kabaja ofii edda jiraatti sanitti innis kana daraan isii jalatee ofitti isii maxxansee wallaahi jaarsa akka abbaa fi haadhaa ta'uuf rabbi isii haa godhu. Wallaahi fageenni jaalalan daangessu. Fagaataniifillee waan tokko karoorfataniifis miidiyaanis nama hedduu nama wal jaalatuuf ta'uyyuu miidiyaan addaan kuta garuu isaanii jecha namaan dhageenye waa hedduu jedhaniini waa hedduu ashitti akkana taate ashittiin sagalee isii kun isitu kana haasa'e ustaata waan akkanaa gaafatteedhani waanuma isiin hin qabne fa'a sagalee isii fakkeessanii gadhiisanii waa hedduu jedhaniini garuu isaan nama kaayyoo qabu ta'an taanaan gaafa duraa kutannoof murannoon bultii kana seenna akkana wallaahi qaalii ta'anii argamani sapiraayizii uummata Oromoo mara godhan jechuudha. Hattaa asliin faantuu yoo oduun qaban asliin akka jedhee gadhiisetti jechuudha feesbuukii irratti shuulima deemte jechuudha. Ashittiin osoo namni takka hin dhagahin osoo ajandaa isiin godhatin abbaa manaa ofii biraan baate hagas kaasaanis kun abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii sargiin isaaniillee ganaa akka gabba'u sargii ajaa'ibaa qophiin ennaa abdii qabnaa abdii irraa qabna jechuudha sargii akka gadiin ba'a. Isiniin jedha obboloota kiyyaa sagaleen kiyyallee jijjiiramee hirribni na qabe gammachuma isaanii kanaanillee maaliif hin qoodannee maarratti naasufne jedhee dhufe akkasii isinoo akkam akkanaati sapiraayizii taatanii ani dagadhee waa'ee isaanii iyyuu jecha dhugaa rabbi dubbachuuf sapiraayizii ma ta'e innaa rabbi alaaffisuu nama wal jaalatu maraayyuu nama akkanatti onni irraa wal jaalatu mala rabbiin olii isaan haa ga'u wallaahi onni irraa wal jaalatan taanaan onni takka nama hin daangessu garuu soba taanaan rabbis waliin nama hin ga'u karaa sobaan darban galaan nama dhiba ka jedhassanii osoo soba ta'ee amma akkasiin dhuftuu ifuun eeyyamoonnis jechuudha. Isiilleen ammoo osoo soba ta'ee dubbiin kun maatii ofii katti yeroo hunda deemturraa gara kaayirootitti isa bira hin deemtu jechuudha. Maaliif jaalala dhugaatii gaafa duraa kutannoo fi murannoon itti seenan waan ta'eef jechoota warri miidiyaa olola isaan oofan nagaaniif ammallee nama akkanatti olola kana hajaa isaa hin goone ka ofummaa ofitti amananii akkuma duraati wajjin jiraatan rabbi isaan haa godhu. Baay'ee namatti tolaa koongiraajuleeshin isiniin jenna wallaahi horaa bulaa deebana baay'ee uummanni Oromoo gammadee fi barreessuuf jira wallaahi nama hedduu sapiraayizii godhan sapiraayiz ka jedhassan godhan jechuun uummata Oromoo osoo nafarsin osoo ashittiin achi amma osoo nama garii taate guyyaa ganannaa fi jaarsa kiyya bira deemuuf innillee guyyaa ganannaan na hafe jaartiin tiyya naa dhufuuf kunoo hadha eerpoortii jira hadha tikkeetti muradhe akkas jedhan wallaahi oddoo tokko tokkotti maashaallah tabaarakallaa isaanis lachuuyyuu akka afaanii naasaniiti nama qabbanaati jechuudha. Osoo miidiyaa olola isaanii ajandaa isaan hin godhatin kinoo suurama isaanii arganii ajandaa godhatu jiranii isiniin jedha wallaahi baga gammaddan kaashittii hamza ammallee irra deebi'ee koongiraajuleeshin jaalalli keessan jaalala abad jaalala qaalii rabbiitiin walitti dabalamtan rabbiin isin haa godhu. Wallaahi rabbiin jaalala keessan keessa bultii keessan keessa mi'aa kaa'u ilma diiniif duniyaan guutame ilma saalihaa rabbi isin jidduu keessan lamaanitti haa argisiisuun jennaani ijoollee qaqqaaliif gaggaarii akkuma miidiyaa irratti haasa'anitti qaalii guutamanii wal bira argaman baay'ee dinqisiifadhaan gara kiyyaan baay'ee isaan ajaa'ibsiifadhaa baay'ee gammadeefillee
wanti tokko miidiyaa bicharra haasa'amee osoo hafee nama jibbisiisaa garuu maashaallah tabaarakallaa. Yeroo san namoonni tokko tokko piraankiillee jedhaa turanii wallaanuyyuu namaan wal morme jechuu. Yeroo ustaaz Hamzaan Ameerikaa irraa dhufanii kaayirootti nikaa hidhaniif tokko guyyaa nikaa isaanii achi jiranii jiru. Guyyaa san du'aa illee godhaniif haguma fedhe soo ta'e yoo ofumaayyuu piraankii uummata godhan ustaaza afaanii qaalii akkasiin baasan. Ustaazni iyyuu baga isiniin ga'ee jedhanii yeroo san eebbisan jechuu Hamzaa fa'a du'aa godhaniif. Ustaazni osoo kunuyyuu namoonni kunuyyuu gara piraankiitti deebise waan piraankii ta'eef ustaaza keessan seesisan. Anuu hedduu ol morme namaan jechuu haguma dhiyeenya kanaatu piraankiidha bara isaan uummata piraankii godhan malee wal fuudhuun edanii jedhan. Garuu inni yeroo nikaa hidhatillee himee hin afarsine garuu wallaahi maashaallah uummatuma wal jalaa fuudhee afarse malee hin afarsine. Ammallee ka maashaallah tabaarakallaa akkanatti ka walitti dabalamanii wayii ta'ani sargii malee sargii isaanii akka ajaa'ibaati dheenna. Innillee akka sargii ajaa'ibaatiin eegutti dheenna. Inshaallah namartu walumaan ennaa sargii isaaniillee yeroo dhiyoo keessatti hadhaaf boru keessarra nu argisiisu. Boruu fiftaan keessa jechuu hadhi tareeyyu. Akkasii horaa bulaa deebanaa isiniin jedha ammas irra deddeebi'e. Haga isinii gammadee guddina waan haasa'ullee hin beekne yaa Aashittii Hamza. Risaalaan tiyyatu yaa isin bira geetti koongiraa isiniin jedhe koongiraa. Akkana kunoo ilmi namaa eega maqaan wajjin nama himee akkanatti dhugaa baasanii argamu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Asumarra xumuraa isiniin jedhe.